بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد هردفتوتا كينا بكم جلتا نتنا جيني ربي كنت اسم الرحاجراتو أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي أرتي أرقم أنا قلومنا مقالا قلومنا اسبتالا كيسة أرقمنا maaltu asitti gartee viidiyoo waraabuu sababa maaltu isin kaase jechuun keessaniin oolu viidiyoon irraa asitti waraabaa jiru kun ergaa keessaa qaba akkasuma gorsa keessaa qaba نبينا عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عباس كيستي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ على النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ما ولما كيستي قرتي دقم عليه if irraan fataadha jedhan hedduun ilma namaa jechuudha. Nama muraasa nama rabbiin gartee if yaadachiise yoo ta'e malee dagataadha jedhan gartee ni'maa rabbiin isaa kenne lamaan tana keessatti. Sun maali jennaan tokkoffaani as-sihaa fayyaa qabaatudha. Yeroo fayyaa qabu kana ilmi namaa if irraan fata waan fayyaa dhabu ittiin fakkaatu. Kanaaf gartee har'a hospitaala kana isin daawwachiisa. Bakka tanatti gartee sagalee kana waan isin waraabneef نعمة ربين الآن نعمة أكبر نعمة عظيمة نعمة قدون تكا نعمة فيات نعمة فيان من هنجا في فيات أبي ركوبسته سررت تبوتي وان قرتي فيان تاتهم بيك قاف فيات أبي قف بيك خنافوات اللي قرتي فيا يو قبات يونا قه قبات بكر إبما عندي الهوسبيتال ده كيتزي أريوان إبين تاتي سيجا هنجا تقولنا مسموق أبو تاتي يونا مواهبة تاتي نمت إبامي سرر رجيسي آداجي كوني أددات إبامي مكرما جلو سيولالتي هنغور فمتا خسمون تنتي بكنتانتي فياك أبدو كيسة تغرتي بكنتانتي دبرسا جرتو هنغا تقو في آدتا جرتو كناف نعمان قدان خيل من ما يتير رانفتي فياك أباتو فياك فك أبدو كنا فياك يتي غرتي صفو سونتاني فياك غرتي وان انتاني تبلسو سونتاني عبادة ربي تنقلو في ربي كيتي يادتو في غلط ربي كيتي غلطو خلما الفراغ يرو بقولنا قبض نمني غرتي هدون نما بقولنا إساتي تفيدمو هنديكو بقولنا قبض كانوان هنتانين دبرس بكنتانين أولا بقولنا قبضتون غافة بقولنا دبدوك ilmi namaa yeroo amman tana biizii jedha waan itti biizii ta'e ammoo osoo hin argine biizii jedhee jechi kun gartee afaan nama guutee ka hojiin bira hin jirre jechuudha. Garuu boqonnaa rabbiin sii kennetti fayyadamuun ni'maa guddaadha. Ni'maa kana ammoo nama hundaaf nama muraasa qofatu hubataa jedha. Kanaaf bakki irra jirru kan isin daawwachiisaa jirru kun hospitaala kana keessa gartee dhibamaa hedduutu jira. Kana qofa osoo hin taane bakka hunda gartee hospitaala keessa dhibamaatu ciisa. Atilleen bakka gartee hospitaala sitti dhihaatutti deemiti. waan dhibeen taate yoo hin beekin nama dhibamee kamiin irraa muramee kamataan gartee zooree ka gartee qaamni isaa irratee ka waan adda addaatiin mokkuramaa jiru hospitaala seenitii gaafa dhibamaa gaafatuun ammoo nabiin alayhi salaatu wassalaam maal jedha namni tokko ganama yoo gartee ka'ee gartee nama dhukkubsatu tokko dhaqee gaafate hanga aduun sun dhiitutti malakaa 70,000tu nagaaf rahmata isarratti buusa araarama isaa kadhataa jedha akkasuma gartee cafee jannataa keessa deemaa jiraa jedha namni sun galgala illee yoo gaafate hanga lafti bariitutti akkasumatti malakaa 70,000tu araarama isaa kadhataa jedha akkasuma gartee caffee jannataa keessa deemaa jira jedha sawaamni nama gaafatu kana qabu akkasuma nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa biraa keessatti maal jedha haqni namni muslimaa walirraa qabu 6 jedha riwaayaa biraa keessatti 5 jedha sanirraa tokko dhibamaa gaafatudha muslimni gartee wal gaafata sanbira yuu dabartee nama kaafiraatu yoo inni dhukkubsate gaafatuun nama san qalbii isaa san harkisuudha daa'uu keessa jira jechuudha. Kanaaf nama dhukkubsate gargaaruun waan dandeettuun dhaqxee gaafatuun sababa guddaa nama harkaan qabu akkamitti dhaqee gaafadha jettee ifin tuffatiin dhaqxee akkam wayyaa qabda wayyooytee sitti lashi jedhee jechuun kun qoftiin jecha guddaadha sadaqaadhallee kanaaf gartee inshallah asumaan gartee hospitaala kanallee daawwadhaati nama dhukkubsata muslimaa mara rabbiin waa aafiyu fayyaadhaan rabbiin hospitaala isa haa baasu akkasuma gartee ergaa nama isinii dabarsine kun yoo isin bira geette gartee inshallah akka irraa fayyadamtan abdii qabnaa dhukkubsataa gaafatuun sawaaba guddaadha mindaa guddaadha akkuma musliin jenne ajrii guddaadha haqa gartee muslimni walirraa qabu keessaa isa tokko kanaaf gartee inshallah nama dhukkubsate dhaqanii gaafatu waan guddaadha gaafadhaa isiniin jenna akkasuma gartee ifiyyuu hospitaala dhaquun siif gorsa qoricha guddaadha dhukkubsattee qofa hospitaala dhaquu osoo hin taane nama dhukkubsatte san dhaqxee gaafatuun mataa keetiif dilii keetiif dawaadha jechuudha. Kanaaf gartee inshallah ergaan kenna ka irraan tanaa kana fakkaata
namni ergaan kun isin bira gahe obboleeyyan keessaniif illee sheer godhaati chaanaala kanallee gartee asumaan sabskiraayib godhaa laayik sheer godhaati obboleessa keenya nu jajjabeessaa isinin jedha hanga gartee ergaa biraatiin walitti deebinu wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh